jirachu agame fudachu wame dage sivachu Jesus irambare Hallelujah. Ofta kan segala pepaka. Ola era tenikila dialoge nemen si andro kelatan aku kalau devansian lera. Yaba Lacune min salle allen. Lacune nur እግዚአብሔር ያነሳን እናመልከዋለን ጌታን ሰገሌ keenya ulkaasne waaqa keenya waaqeffannaa hundi keenya iyyuu dabarsine jireenya keenya adeemsa keenya waaqayyotti laanna nafolame hunduma ne yaadachise Gooftaatti yaada keenya ol kaasnaa laphee keenya gara waaqayyootti ol kaasneetu waaqayyo waaqeffannaa raanfadhu dhiphina golgootaa isatti dhiphatte ati gatiin hin baafne isatti naa baafte aanoon raanfadhu dhiphina golgootaa isatti dhiphatte ati gatiin hin baafne isatti naa baafte anaaf jettee wanti ati hin taane maaltu jira carraa eenyu miti michuu koo an karaa kee jira anaaf jettee boollati seenne maaltu jira carraa eenyu miti yesuus koo an karaa kee jira Gafani tatte waan fudu wallale goda jireenya koo yakeetu laale Gafani tatte waan fudu wallale goda jireenya koo yakeetu laale kan biraan qabu kan amma kaasaa jechu utuu si duukaa jiru fayyaatti hin fajaju Amen 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 siinan lafaa kee siinan nama ta'e siinan jedha safuu anoo siinan laga du'aa darbee mulfaataa koo dhugaadha si lafamu siinan lafaa kee siinan nama ta'e siinan jedha safuu anoo siinan laga du'aa darbee mulfaataa koo dhugaadha si lafafu rooma kee hiikuuf onnee koonna dide harkisa namaa miti harka kenna fide amen 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 dhugaadha rooma kee hiikuuf onnee koonna dide harkisa namaa miti harka kenna fide
soketti fuula keetti amarsote soketti fuula keetti soketti soketti kabajani ate fuula keetti galanni amarsote soketti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u yaa obbolootaa guyyaa har'aa immoo sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin dhaga'uuf ayyaanni Waaqayyoo jaalalli Waaqayyoo moo'ichi Waaqayyoo gargaarsi Waaqayyoo ijaan wajjiniin ta'eef galanni guddaan isaaf haa ta'u. Jireenya irratti jireenya nama laatu umurii kan nama dheeressu amanamaa kan ta'e kan hin jijjiiramne Waaqa keenya duwwaadha. Inni hin dadhabu, inni hin modhoqu, inni hin gowwoomfamu, inni bara baraan jiraataadha. Guyyaa har'aa yaa obboloota koo ani obboleessi keessan Bishop Dr. Faqaaduu sagalee Waaqayyoo isin wajjiniin hirmaachuuf yeroon asitti dhiyaadhu waldaa Oromoo Church of God of Prophecy kana keessatti afurri Waaqayyoo yaada koo keessa kan fide yeroo yerootti yoo xinnaate torbanitti ar tokko sagalee Waaqayyoo qabadheen dhufa. Akkuma beeknu torban darban sana keessa sagalee Waaqayyoo wajjin dhagaa turre har'as immoo sagalee Waaqayyoo irraa hin dhaggeeffanna. Waaqayyo yeroo yerootti yeroo nutti dubbatu wanta wallaalle wanta nuti hin beekne miti. Wanta nuti beeknu, wanta nuti keessa dabarru, wanta jireenya keenya keessatti arginu sana nutti dubbata. Tokko waan hin beekne nu barsiisuuf, lammaffaa waan irraanfanne nu yaadachiisuuf, sadaffaa karaa dogoggorre irraa akka deebinuuf, arfaffaa gidiraan yoo baay'ate iyyuu rakkinni biyya kana biyya lafaa irratti yoo baay'ate iyyuu cimnee akka dhaabbannuuf yaadni keenyaaf qalbiin keenya Waaqayyo irraa gara eessatti illee akka hin joorreef akka hin deemneef kanaaf Waaqayyo nu barsiisuu barbaada. Har'a sagalee Waaqayyoo keessaa akka dura buuteetti fudhadheen hin dhufu maayinni gana hiriyyaa. Hiriyyaan yeroo nama ganu jechuudha. Maal jechuudha karaa biraa? Amantii yeroo dhabu hiriyyaan keenya amantii yeroo dhabu yoo nu gatu dabarsee ormatti dabarsee hamaatti yeroo nu laatu jechuudha. Kuni sagalee Waaqayyoo keessatti si katabameera. Egaa sadarkaadhumaan tokko lama jennee sagalee Waaqayyoo keessaa dubbisuudhaan hin baranna jechaadha. Eeyya kanadha. Namni gara kootti gara kootti inni ani amanadhe inni buddeena koo nyaatellee ana dhiituuf miilla isaa ol fudhatee jedha. Namni garaa kootii inni ani amanadhe inni buddeena koo nyaateellee inni buddeena koo nyaateellee ana dhiituuf miilla ol fudhatee jedha. Faarsaa Daawit boqonnaa 41 lakkoofsa 9 irratti. Kanarratti yeroo ilaaltanii sagalee Waaqayyoo keessaa macaafaa Ermiyaas raajii Ermiyaas boqonnaa 20 hunduma isaa otoo ilaaltanii sagalee Waaqayyoo keessaati jechaadha.
akka durbuutetti ofirrattan kenna isaan keessaa baay'een hasaasanii biri'aniin iddoo hundumaa jira biranaan iddoo hundumaa jira isa hammeessina kottaa isa hammeessina in jedhu warri firoota koo ta'anillee inni amma kufaa tarii inni gowwoomee wanta hin taane yommuu dubbatu isa qabnee ija hin baafnaa isa qabnee ija hin baafnaa jedhanii nu eeguu jedhe dubbata. Kuni Ermiyaas boqonnaa meeqarra yottanii Ermiyaas boqonnaa 20 irrattidha. Raajii Ermiyaas boqonnaa 20. Mana Waaqayyoo keessatti olaantummaa qabaatee nama tajaajilu ture nam tokko jecha bara Ermiyaas sagalee Waaqayyoo barsiisuu jechuudha. Yeroo sanatti maaltu ta'ee yoo jettanii boqonnaa 20 raajicha Ermiyaas boqonnaa 20 maaltu ta'e yoo jettanii waan tokkotu ta'e manuma Waaqayyoo keessatti idduma Waaqayyo waaqeffamu keessatti Phaashuur kan jedhamu mana Waaqayyoo keessatti kan gaggeessu namtu Waaqayyoo jechaadha. Waa tokko hojjete lakkoofsa tokko ilaaltan yeroo sana Phaashuur lubichi ilmi Emir gaggeessituu hojii mana qulqullummaa in ture. Ermiyaas raajii kana otuu dubbatu in dhaga'e. Phaashuur lubichi Ermiyaas raajicha qabsiisee reebee mana hidhaa isa karaa balbala Biniyaam isa bukkee mana qulqullummaa gara olaantii jirutti keessatti miilla isaa jirma lama gidduutti galchee hin hidheedha. Borumtaasaa Phaashuur lubichi Ermiyaasiin hidhaadhaa yommuu hiike Ermiyaas raajichi Phaashuuriin Waaqayyo Maagoor Misaabiib jedhee si moggaase malee Phaashuur sin jenne jedhe. Maagoor baas jechuun isa karaa hundumaa biri'achiisu jechuudha. Waaqayyo kunoo ofii kee firoottan kee biri'achiisuu fi akka taatu annin godhaa. Firoonni kee otoo ati ilaaltu billaa diinota isaaniitti hin dhumu. Hin guutamu. Biyya Yihudaa harka mootii Baabiloonitti dabarsanii nan kenna. Innis warra kaan achumatti billaadhaan in fixa. Kaan immoo booji'ee biyya Baabiloonitti in geessaa jedhe dubbata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Seenaa isaa sinittin hima. Phaashuur kan jedhamu kuni gaggeessaa mana Waaqayyooti. Amma Israa'el mana Waaqayyoo keessatti hojii Waaqayyoo irratti mana Waaqayyoo irratti dogoggoranii Waaqayyoo duratti waan hamaa hojjetanii Waaqayyoo anda barseensin kennaa harka diina keessaniitti kuftuu akkan ani barbaadu akkana sin gorsetti akkana sin agarsiisetti deemuu hin dandeenye jedheetu raajii Ermiyaas kuni raajii dubbata. Yeroo inni raajii dubbatu namichi kuni olaantummaa qaba gaggeessaadha kanaan kan ka'e kaballaadhaan ijatti jaamseetu muka lamaan hidheetu mana hidhaa keessatti isa gata jechaadha. Kunis jira. Fuula nama Waaqayyoo kunis jira. Adeemsa nama Waaqayyoo dura kunis jira. Yoo Waaqayyoon amantanii
waaqayyoon tajaajiltanii waaqayyootti of laattanii waaqayyo wajjiniin yeroo deemtanii sagalee waaqayyoo kabachiisuu fi mana waaqayyoo keessatti isin dhugaa yoo dubbattanii namoonni karaa jallinarraa akka deebi'an yoo isaan gorsitanii namootuma isin gaggeessan namoota isin wajjin baa namoota isin wajjin jiraantu deebi'ee diina isinitti ta'a. Kanaan kan ka'e namni waaqayyoo kuni muka lama idduutti hidhame duraan dursee rukutame reebame achirraa dabarsamee maal godhanii dabarsanii mana hidhaa keessatti gatanii jechaadha. Achi keessatti yaa waaqayyoo maalan balleessee maalan godhe maa inni rakkoon koo ormi nan jaallatu firri nan jaallatu michuun nan jaallatu wanti nu wajji ba'e hundumtu anarratti hammeenya malee waan gaarii hin godhanii maalan balleessee waaqayyo wajjiniin atakaaroo jalqabee jechaadha. Waaqa wajjiniin atakaaroo ijaan sagalee kee dubbadhe waan ati naan jette ijaan godhe waan ati fuula koo dura keesse wanta sana ijaan raawwadhe gooftaa ani gidiramuun narra jira rakkachuun narra jira jechuudhaanii kana booddee kan ji'ani lakkoofsota hundumaa otoo dubbistanii waa'ee kanaa odeessa. Waaqayyo wajjiniin hin gumgumaa. Waaqayyo irratti sagalee baay'ee dubbataa. Isa keessaati lakkoofsi 10 maal jedha isinitti fakkaata? Lakkoofsi 10 maal jedha? Isaan keessaa baay'een hasaasanii biriyaatinan wareeruudhaan jechaadha. Iddoo hundumaa jira. Isa hammeessaa kottaa isa hin hammeessinaa. Kottaa isa hammeessaa kottaa hin hammeessinaa irratti mari'atu isinii galee. Akkas jedhee irratti mari'anna. Namni kun qajeeltoo nuu yaadu. Inni waaqayyorraa kan dhagaye isaanitti hime isaan garuu yaada isaa kan isaanitti hime isaanitti fakkaate. Yaa obbolootaa waaqayyoon warri tajaajiltan mana waaqayyoo keessa jiraattan guyyaa har'aa akkamitti of ilaaltu kana keessatti? Akkamitti of ilaaluu jirtu? Maqaa yoo simbadu jireenyi keessan lolumaan yoo guutamu hin gadditu hin gaddinaa. Garuu Ermiyaas baay'ee gaddee. Kanaafi warri firoontan koo ta'anillee inni amma kufee tarii hin gowwooma wanta hin taane immoo yommuu dubbatu isa qabnee ija hin baafnaa isa qabnee ija baafnaa jedhan. Hin dogoggora karaarraa kaataa wanta taane yoonni godhu nummoo maal goona ija baanaan hammeenya irratti oollaa jechuudha. Waaqayyo garuu jedha 11 irratti akka loltuu jabaa sodaachisaatti inni ana wajjin waan jiruuf jedha. Haaleluyyaa. Waaqayyo garuu akka loltuu jabaaf sodaachisaatti ana wajjin waan jiruufi warri na ari'atani in kufu malee ani hin mo'amu. Ana hin mo'ani. Waan isaan yaadan isaaniif ta'u waan didee fi hin leeyya'u. Salphina isaanitti raawwatee hin irraanfatamu jedhee dubbata galanni waaqayyoof ta'a. Salphina ijaa ta'e salphinatti kufanii hin irraanfatamu. Maaliif? Ani waaqayyoon nan tajaajile. Ani waaqayyo wajjin nan ba'e hojii waaqayyoon hojjedha malee isaan ganuuf isaan irratti waan hamaa yaaduuf miti jedhee dubbata. Akkuma duraan dhageessan immoo egaa jedhe na kabaltee na hiitee jedhee maqaan kee geeddarame. Mana kee fira kee wanta ati wajjin jirumtu hundumtu naasuun guutameera. Ormatti darbee laatamaa achirrattis immoo gidira baay'ee keessa darbu jechuudhaan isarratti raajee jechaadha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaafi yaa obbolootaa wanti isinitti himuu barbaadu maal jedha? Namni garaa kootii namni
garaakootii የልቤ ሰው namni garaakootii my intimacy inni ani amanadhe inni buddeena koo nyaatellee inni buddeena koo nyaatellee ana dhiituuf miilla of fudhatee jedha. Raajiin kun gad dubbatame waa'ee gooftaa Yesus Kiristoos akka ta'e hin beekama. Faarsaa Daawit keessatti garuuyyuu waan Kiristoos irra ga'e nurras hin ga'u jechuu hin dandeenyu. Waan Kiristoos mudate nuun hin mudatu jechuu miti. Maaliif kanaafuu kiristiyaana jedhamne? Kanaaf yoo isa simataniiru ta'e isiniin sin simatu. Yoo isa gananiiru ta'e isiniin sin ganu. Ijaa jedhee dubbatu sagalee Waaqayyoo nuti maaf ganamne? Maaf harka diinaatti kufne? Maaf gidiraan nutti baay'ate? Maaf jibbamne jettanii adaraa keessan qalbiin keessan hin cabin, amantiin keessan hin kufin, dhaabadhaa. Yeroo akkasiitu jira. Yeroo namni dingata sin ganuu beektu miti wan ganuu. Dingata yerootti ganamtanii. Yerootti namni yaadasaaf qalbiisaa jechasaa jijjiiru hin beektanii. Garuu afurri Waaqayyoo hin beeka keessanitti yeroo namni isinitti jijjiiramu, yeroo namni hamaa isinitti yaaduu barbaadu, yeroo namni karaa tokko akkasina galasee akkasinitti garagaru hin nayinaa. Garuu Waaqayyo wajjin hin ta'u keessan, Waaqayyo wajjin dhaabbachuu keessan, gooftaan mirga keessan jiraachuu hin yakkina, hin leeyya'ina, hin shakkina. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ermiyaas wanta akkasiitu isa mudate. Haa ta'u malee namni gidiraan irra ga'u akkuma Ermiyaas kana bo'uun dhiisu. Hinna gowwoomsite yaa Waaqayyo jedhatoo dubbistanii. Hinna gowwoomsite. Yoo dubbii kee hin dubbadhu jedhe keessi kootii lafee koo keessaa akka abiddaa na gubaa'edha. Kanuma boqonnaa kanarratti otoo dubbistanii. Garuu hin mo'amu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hin mo'amtan. Gooftaan si wajjin jira. Gooftaan si wajjin jira. Iddoo biraadhaa yoo dubbisne immoo eeyyee sagalee Waaqayyoo keessaatii iddoo biraadhaa immoo otoo dubbisne faarsaa 55 boqonnaa 55 faarsaa Daawit boqonnaa 55 kunis kan dubbatame waa'ee Kiristoosii. Haa ta'u malee nurrattis immoo yeroo inni raawwatu argeenyu hin argina. 55 lakkoofsa 12 hamma 14tti walii wajjiniin dubbisna. Akkanedha. Diinatu ana arrabse otoo ta'ee, diinatu ana arrabse otoo ta'ee nan baadhan ture. Dhaggeeffadhaa maaloo. Diinatu ana arrabse otoo ta'ee nan baadhan ture. Isa na jibbutu anatti of gurguddisa otoo ta'ee isa dura nan sokkan ture. Amma garuu situ kana godhe. Si isa hiriyaa kooti, nama garaa kooti, nama ani bayeessa godhe beekus. Si isa haasaan keenya walitti mi'aayee isa wajjin tuuta gidduu buunee gara mana Waaqayyoo dhaqne. Oh hallelujah. Nama akkasiitiidha. Situ na arrabsee, situ diina natti ta'ee. Sidha
Sida eenyu hallelujah. Si isa hiriyaa kooti, nama garaa kooti, nama ani baay'isee godhee beekus. Si isa haasaan kee inya walitti mi'aawu, haasaan keenyallee baay'ee walitti mi'aawu. Isa wajjin tuuta gidduu buunee, tuuta jechaan nama baay'ee iddoo jechuudha. Gidduu buunee achi keessatti namanni wajjin deema malee aniifati garuu icitii yaada garaa keenyaa yeroo wajjiniin haasofnu, yeroo wajjiniin dubbannu, yeroo walii hirru kan namni hin dhageenye afaanii fuula walitti qadaaddanne odeessaa kan turre jechuusaati. Michuu gaarii warra turre jechuusaati. Hinna baasa, hinsi baasa, akkasoo gooteennee wali wajjiniin haasaa mi'aami, haasaa kan turre nuti jedha. Walganuun jiraa yaa obboloota. Yes. Yes. Hin jedha. Si isa nama Waaqayyoo gara mana Waaqayyoo wajjin dhaqne, mana Waaqayyoo dhaqne. Maaliif? Waaqayyoon waaqeffachuu, Waaqayyoon maqaa dha'uu, Waaqayyoon ol kaasuuf walii wajjin turre. Maal ta'e ree? Sira garuu kan na arrabse. Hallelujah. Yaa obboloota, hin gaddina. Obsaa maaloo, hin dhufa Yesuus. Inni naman kaan, inni naman ginirsine, inni naman gurgurre. Hin dhufa Yesuus. Inni nama gargaa, inni nama dhaabu. Akkanadha sagalee Waaqayyoo. Otoo jedhe dhageessanii miti. Otoo jedhe diinatu ana arrabsee otoo ta'eedhe nan baadha ture. Isa na jibbutu, isa na jibbutu anatti of gurguddisa ta'e isa duraa nan sokka dhiiseedhe. Si dhiiseen deema ture, si wajjin dhaabbadhee iyyuu si muggutu ture, si muggutun ture. Garuu ati michuu koo, yaada koon kan si hiire, anan si wajjiniin waadaa gale, waa'ee Waaqayyoo, mana Waaqayyoo si wajjiniin naman deddeebi'e. Si namicha sana hanarra nagane, hanarra nagane nama biraa miti, sidheedha. Sagalee Waaqayyoo jedha. Ani amma waa'ee koo miti, maal ta'eera ta'e hin jedhiina. Ani hafuura Waaqayyootu na keessaa dubbachuutti jira. Ani hin beeku eenyuuf akka ta'e, garuu namni nama ganee jira, namni nama dabarsee kennu jira, namni iddoo isaan dhaabbanne jira, namni afaan isaan eegganne jira, namni waadaa isaa hin eegganne jira, namni hiriyyaa isaa ganu jira. Walganuu biyya lafaa kanarratti namni walin beekne, namni faayidaa waliin qabne bu'aa isaaf jedhee walganillee homaa miti jedhee minni michuu koo warri hin taane yoo na ganani nan baadha, nan danda'adhe. Garuu ati hayyaada koo hiratte, haasaan keenya walitti mi'aawu, mana Waaqayyoo walii wajjiniin warra deemnu, warri Waaqayyoon waaqeffannu nuti. Hankeenna dhukkubee,
hankee na cabsee jedhe hankeetu gadii na goromsine. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Faarsaan Daawit kana nu barsiisa. Michuun kee si ganee beekaa? Michuun kee dabarsee si laateera diina keetti? Gaaf tokko amantee wajjin baatee galtee wajjiniin iddoo tokkotti deemtee kan si ganeera. Yaa obboleetti, yaa obboleessaa, yaa abbaa koo, yaa hiriyaa koo, hin na'inaa. Bitaa isinitti hin galin. Yesuus isa sin cina dhaabbatu sin gargaaruuf yeroo hunda kan isinitti hin geeddaramne isa wajjin dhaabaa. Ermiyaas akkas jedhe kaa, eeyyee inni na wajjin jira. Gooftaan si wajjin jira har'as. Gooftaatti cimaa dhaabaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 gara kakuu haaraatti yeroo dhuftan immoo Wangeela Yohaannis banattanii yeroo ilaaltanii akkaneedha. boqonnaa 13 irratti Gooftaa Yesuus Kiristoos galgalicha sana bartoota isaa wajjiniin yeroo irbaata nyaate sagalee dubbatedha. Hunduma isaa isiniin dubbisu garuu lakkoofsa 18 irra kan jiru bichaa isa duwwaan isinitti hima. Akkaneedha. Ani waa'ee hunduma keessaniitiif hin dubbadhu jedhe. Warri aniif waadhe immoo beekaa. Macaafni namichi buddeena koo nyaatee na dhiitee. Namichi buddeena koo nyaatee na dhiitee. Isan sila isinii dubbisee walii wajjinii walitti fidaa jedhu garuu raawwatamuun hin ta'a. Ijaan sagalee Waaqayyoo akkana jedhu raawwachuun hin ta'a jedhee dubbata. Sagalee Waaqayyoo gaariin isin irratti haa raawwatu, hammeenyaan ta'uun irra hin jiru. Waa'ee seenaa kanaa baruu barbaadan Yihudaa kan jedhamu Gooftaa Yesuus Kiristoos bartoota isaa keessa kan ture, isa wajjiniin kan nyaate, isaan wajjiniin xoofoo kan fudhate. Gooftaa Yesuus Kiristoosin dabarsee yeroo gurguruudha. Achi keessatti olaantummaa kan qabu, qarshii nama qabu, gaggeessaa iyyuu kan ture jechuudha. Bartoota Yesuus Kiristoos wajjiniin deemaa kan turedha jechaadha. Yihudaa kan jedhamu. Warra Yihudoota warra Yesuusin mormanii. Yesuus waan nu barsiisnuuni isa duukaa hin buudhu jedhanii Yesuusin warra mormanii isaanitti dhaqee makameetu. Qarshii 30 jechaadha. Yesuus isa gooftaa koo, Yesuus isa abbaa koo, anoo si wajjin bu'eera, anoo si wajjin ba'eera jedhee gooftaa wajjin nama deemu sanatu gooftaa Yesuus yeroo inni garagalu argitu. Gooftaan hin dinqisiifanne, gooftaan bazaayyuu isa hin dinqisiisne. Maaliif? Caaffata irratti akka caafame akkasuma sagaleen suni raawwachuutti jira jedhe. Hanna gaddisiisu an akka fiqaaduutti har'a sagalee Waaqayyo raawwachuunsaa hin oolu, garuu gaarii nurratti raawwachuu mannaa hammeenyaan nurratti gaafa raawwatu isa dhagadheen, isa dhahamaan, isa dhanni jireenya namaa hin taane. Kanaaf yaa obbolootaa har'a keessa koo gaggaragalee hanin gadde maa inni namootaaf malee mataa koof miti. Wanta narra ga'e waa tokko hin jiru. Yoo narra ga'e iyyuu galata Waaqayyoo anoo nan dhukkubu. Maaliif amma anoo fayyee. Garuu namoonni jirtu namni boossanii. Qalbiin keessan cabee, keessi keessan cabee. Haati manaa singattee, abbaan manaa singatee, ijoolleen singananii. Firri singanee. Waldaa keessa warri wajjiniin Waaqayyoo waaqeffattan singananii.
tajaajiltoonni akkasiin akka tajaajilanitti isin ta'uu dadhabanii karaa baay'ee keessi keessan kan madaa'e keessi keessan kan cabe jiraachuu hin dandeessu nan ganame nan sobame isiniif misraachoon koo maa inni namni sinaa ganu malee Kiristoos isin hin ganu namni sinni hamaa isin irratti oolu malee gooftaan isin wajjin jira cina keessan dhaabbata sin gargaaruuf bukkee keessan dhaabatee sin gargaaruuf jira kanaaf abdiin kutatinaa kan gooftaa Yesuus irratti ta'e sin irratti ta'uun dirqama nagananii galanni waaqayyoof haa ta'u han hundumaa caalaa baay'ina dinqisiisu immoo sagalee waaqayyoo akkanadha hojii ergamootaa boqonnaa tokko irratti hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 16-18 isiniin dubbisuu barbaada waa'ee dhuma Yihudaa kana dubbata waa'ee Yihudaa dubbata lakkoofsa 16 qabee akkanadha obboloota nanaa dubbiin macaafaa inni hafuura qulqulluun duraan dursee afaan Daawitiin waa'ee Yihudaaf dubbate raawwatameera innoo warra Yesuusin qabuuf dhaqani dura adeemee agarsiisee jedha maaliif hin beeka kaa Yesuus karaa kam akka ba'u eessaan akka deemu eessa akka oolu eenyu wajjin akka jiraatu hin beeka Yihudaa karaan ni deemu karaan ni ba'u karaan ni galu hin beeka Yesuus karaa kam akka deemu hin beeka kanaan kan ka'e maal jedhe isinitti fakkaate innoo warra Yesuusin qabuu dhaqan dura adeemee in agarsiise inni nu wajjiniin lakkaa'amee inni nu wajjiniin lakkaa'amee ture eenyu akkas jedhe beektu Phexrosi gaafa nuti waamamne hojii kanatti ramadamne Waaqayyo gaafa nu erge nu wajjiniin nu cina dhaabbatee nu wajjiniin ramadamee ture nu wajjiniin waamamee ture har'a garuu Yesuusin dabarseetu kenna Yesuusin dabarsee kenna dura bu'aa ta'ee o raaddiyaasiyaa kilandora majinii kilontu hin ta'u ayizoo homaan taatanii Yesuus du'ee du'aa ka'ee sagalee Waaqayyo irratti raawwate Yihudaan garuu akkana jedha sagaleensaa inni nu wajjiniin lakkaa'ame hojii kanas nu wajjiniin hojjechuudhaaf fuula qabaatee ture namichi kuni horii isa hojii jal'inaa hojjete argate horii isa hojii jal'inaa hojjete argate seenaan lafa bitate ofiisaa mataadhaan kufee tarsa'ee marrimmaansaas bakkee guutee jedhe dubbata hanna dhibe garuu homaa miti isa irratti ga'e hundumaa ton ta'in birricha inni fudhatee inni itti maal itti godhee yaada takka namni hamaa yeroo hojjetanii maal buufatu kan jedhu ni yaada birrii fudhate sanaan Yesuusin yoo dabarsee kennuyyuu maal itti godhate jettanii lafatti bitateedha ambiraa mitim waanuma goonumun mootummaa Waaqayyootti bitachuu hin danda'amu namoota baay'ee waliin deemsisuu hin danda'amu wanta baay'ee gochuu hin danda'amu wanta tokko bichaa qorate lafatti bitatee jedhe lafni sun immoo gargar yeroo tarsa'u innis garaachisaa gadi yaa'ee hin du'ee takka waan itti bannu bitachuu dandeenya
waan nun simanne, waan nun baanne, waan nun jiraachisne, waan nun gangeessine, waan nun gangeessine isana birattuu hin dandeenya. Waan nu balleessu, wanta nagaan taane ofitti bituu, ofitti fudhachuu dandeenya. Yaa Waaqayyo, ati na barsiisi jechuun barbaachisaadha. Warri kaan isa wajjin yeroo hafani, inni garuu irraa garagalee iddoo gaarii, iddoo bayeessa, iddoo isa baasu isatti fakkaatee warra biyya lafaa wajjiniin walii garee, warra Yesuusin jibban wajjiniin galee birrii argate isatti fakkaatee birrii sana immoo fuudhee lafa yerootti batu lafni suni lafa akeel daamaa, lafa dhiigaa ta'e. Iddoon taanetti kufuun hin dhufa, iddoo gadhiisuu jechuun. Wanta hin taaneen qabamuu ta'a, iddoo gadhiisuu jechuun. Waaqayyo nuuf haa dhiisu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Yaa obboleettaa. Egaa ganuun hiriyaa hammam akka mana dhukkubsu bara, garuu namni nama ganu bu'aa buufachuuf miti, baduufi. Namni nama ganu yeroof inni itti toletti fakkaata, isaa ta'ee fakkaata, isaa galee fakkaata, garuu namni nama ganu iddoo gaariin isan eegu, wanti gaariin isan eegu, hojii gaariin isan eegu biyyuma lafaa kanarratti iyyuu. Haa ta'u malee ganamuun gaariidha. Ganamuun gaariidha. Waaqayyo gatii namaa kaffala. Waaqayyo cina namaan dhaabbata. Waaqayyo garsuu namaa ta'a. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf nuti ta'uun kan nurra jiru sagalee Waaqayyoo akka jedhu inni kun isa dhumaati. Inni kun isa dhumaati. Phexros isa dura boqonnaa 5 lakkoofsa 12 irratti maal jedha isinitti fakkaate? Ani harka Silwaanos isa ani obboleessa amanamaattidha. Waaqayyo obboleessa amanamaa sina haa godhu. Obboleessi amanamaa jechaan hangaraa keessan itti himtanii, waan garaa keessan itti laattanii, gara barbaadanitti ergattanii yaada keessan kan sinii guutu jechaadha. Phaawulos, Phexros akkas jedhu. Obboleessa amanamaatti fudhadhu. Sanaani ergaa gabaabduu kana ittin isin gorsuudhaafi kuni ayyaana Waaqayyoo isa dhugaa ta'u, isas dhugaa ba'uudhaafi isiniif caafeeraa. Ayyaana kanatti jabaadhaa, dhaabadhaa jedheetu ergaa Phexros isa duraa kana Silwaanos obboleessa amanamaa. Maalta Waaqayyo yeroo hundaa obboleessa amanamaa nu godhe. Baay'annes xinnaannes nutti bareedes nutti bareeduu baates. Waldaa kiristaanaa keessa obboloonni amanamoonni baay'een jiru. Gantuu duwwaa miti. Isa kamtu baay'ata jettanii akka shaakalatti akkanitti guddadhe akkatti jiraadhe yeroo baay'ee garuu nama ganu baay'ata waldaa kiristaanaa keessa. Namoonni amanamoonni, obboloonni amanamoonni muraasa. Lakkoofsi isaanii iyyuu baay'ee yartuudha, xinnoodha. Maaliif Waaqayyo namootuma xinnootti dhimma ba'u isatu beeka. Isaan wajjiniin lakkaa'amuun nu barbaachisa. Isaan eebbatti of qixeessuuf of qopheessutti jiruuti. Yeroo tokko nugusni tokko jedha Maatiyos boqonnaa 22 irratti. Maal dhiyeesse jedha, waan inni dhiyeesse qaba. Maal godhee cidha qopheesse. Cidha qopheesseetu namichi kuni nugusadha. Dhaqaatee hiriyoota koo, michoota koo, warra ani beeku gadi bahaati dhaqana waama jedhe. Hin dhaqanii argan. Dhaqanii yennaan hundumtu miknaata qabu maal jedhan? Lakki nu hin dandeenyu jedhan. Lakka irraan qaqqabnu jedhan. Boqonnaa 22 guutummaa isaa dubbisuu hin dandeessu. Amma isinii dubbisuuf yeroo na jalaa fixaa. Kanaan kan ka'e
Dhaqanii inni kunoo akkas jedhe inni kun qonnaan qabeedha inni kun nan daldalaedha inni kun maalan godheedha kanaaf dhufuu didan egaa jedhe anoo cidha qopheesseera masee naqaleera daadhii simmoo naqeera mannoo guutuudha warani qopheesseef yoo dhufuudha baatan jedhe gara karaatti gadi baate jedhe namoonni baay'ee iddoo jiran naqaate jedhe nama hundumaa naa waama jedhe gara magaalaatti gadi ba'aniitu dhaqaniitu namoota hundumaatti koottaa mootiin si waameera cidha sinii qopheesseera koottaatti hirmaadha jedhamanii waamamanidha. Achitti hundumtuu hin dhufanidha. Namni hundumtuu hin dhufanidha. Eegi dhufanii booddee maal ta'e manni hin guutedha. Dhufteef dhufuu baattes Waaqayyo nama qaba. Biyya lafaa kana qabamtee haxxummaa waan baay'eedhaan qabamtee of tuuluudhaanis yoo of waxxartee jiraatteyyuu Waaqayyo nama qaba. Dhufanii guutanii achi keessaa garuudha. Wayyaa cidhaa kan hin dhuffanne namni tokko argame achi keessattidha. Wayyaa cidhaa kan hin dhuffanne. Achiti maal namichi kunoo wayyaa cidhaan dhuffanne yennaan miilla isaa harka isaa qabaati isin gadi baasaa darbadhaa isa akkasii kanedha. Warri kaan garuu hin hirmaatanii hin nyaatanii hin dhugane akkanedha. Yeroo hidhu sagaleen isaa yaada isaa yeroo xumuru hawwaamame baay'eedha kan filame garuu yartuudha. Kan waamaman baay'eedha kan filaman garuu yartuudha. Isa kam keessa jirtu yaa obboloota yaa obboleetti yaa firoottan koo yaa hiriyyoota koo warri barsiistanii isa kam keessa jirtu isa yartu isa xinnoo lakkoofsaan xinnoo sana keessa jirtu moo warra mana Waaqayyoo keessa deemanii ganaa oolanii of dhiitaa oolanii isaan keessa jirtu. Ammumaatti yaaduun ammumaa of qopheessuun ammumaa qalbii diddarrachuun ammumaa deebi'uun barbaachisaadha. Biyyi lafaa kun hin dabarti. Inni itti nama gannu kun inni itti nama maqaa nama jireenya nama balleessinu kun hin hafa. Bara baraan wajjin hin jiraatu. Gantanii jiraachuu hin dandeessan yeroof garuu isinitti fakkaata. Sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo baay'ee isin barsiisuu nan danda'a garuu salphaatti yaaduma kana isin hiruuf sagaleen amma dubbise nu ga'a. Hiriyyaan yeroo nama ganu nama dhukkuba baay'ee nama dhukkuba. Ganamuu Waaqayyo sinaa oolchu. Nama hin ganina. Afaan keessan hin geeddarina, yaada keessan hin geeddarina. Yoo ta'ellee abdii Waaqayyoof jecha Waaqayyoo waan Waaqayyoo isinitti dubbate sanarratti cimaa dhaabadhaa. Dhaabadhaa. Waaqayyo isin hin ganu. Waaqayyo isinaa eebbisu. Hiriyyaan nama ganuun nama dhukkuba. Keessuma keessaa inni wajjin nyaanne, inni wajjin dhugne, inni wajjin baane, inni mari'anne, yaada garaa walii hirree. Wanta tokko tokkoon akka Yihudaa abba Phaashfar isa Ermiyaasitti garagale akkas ta'u Waaqayyo nu haa oolchu. Yoo ta'ellee namoota Waaqayyo wajjiniin akka Musee jedhe gidiraa arginee mootummaa Waaqayyo dhaaluun Waaqayyo nuuf haa godhu eebbifamaa hin kadhanna. Yaa Waaqayyo guddaan si galateeffadhaa beekaa gargaaraa kan taate har'ammoo sagaleen kee akkasitti akka nutti dubbatamu ijaan oolaattee guddaan si galateeffadhaa. Obboloota koo amma sagalee kee dhaga'an kana itti dubbachuun yaada kee isaan hiruun karaa kee irratti isaan simachuun fedha kee haa ta'u.
haxxummaa, hammeenya yaaduun bu'aa biyya lafaa kanaaf jedhanii gaatii hin qabu. Waaqayyo hojii keenya mazana. Miizanarra ijaa kaa'uuf yaa Waaqayyo salphannee akka argamne ati nu eegi. Amanamummaadhaan manama kee keessa deddeebi'uun akka obbolootaa nu gargaari. Sin kadhadhaa Waaqayyo yeroo kana obboloota fuula kee dura jiraatanii sagalee kee dhaga'an. Yaanni kee isaaniif haa dhufu. Humni kee isaan irratti haa mul'atu. Yaanni kee isaaniif haa mul'atu. Ati itti mul'adhu Gooftaa. Cimanii fuula kee dura dhaabbachuu akka danda'an isaan gargaari. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa. Eebbifamaa.